Akkam jirtan daawwattoota Egeree Miidiyaadhaa fi warri marsaa adda addaarraan gaafiif deebii tanaadhaan wajjin hordofaa jirtanii baga nagaan nu eedan. Har'aan tana gaafiif deebii gabaabduu weellisaa Oromoo beekamaa obbo Kadir Said wajjin gochuuf jiraanna. Gaafiif deebii tanarraa waan hedduu waliin bohaaruudhaaf jiraanna. San keessaa Kadir Said eenyu maaliif eessatti akka artii jalqabee artiin Oromoodhaa eessarraa gara eessatti akka dhufee fi eessa akka jiru san hundaa'uu wal gaafachuudhaaf jiraanna. Akka nu wajjin turtan asumaan maqaa Egeree Miidiyaa fi warra Egeree Miidiyaa qindeessaniin nu wajjin tura isiniin jedha. Ani maqaan kiyya Muhammad Adamoodhaati, geggeessaa fi qindeessaa marsaa opride.com. Obbo Kadir Said takkaahuu weellisaa keenya beekamaa kabajamaa obbo Kadir Said baga gama keenya kana nagaan dhufte. Baga nagaan eegdan. Gaarii gaafiif deebii kana nu wajjin godhuudhaaf hayyamuu keetiif dura maqaa daawwattoota Egeree Miidiyaatti warra karaa adda addaatiin nu cinaa bu'aa jiraniin galatoominsiin jedha. Galatoomaan jedha anilleen. Mee dura gaafiif deebii keenyatti seenuun duratti Kadir Said eenyu? Galatoomii Kadir Said jechuun Kadir Said dhaloonni kiyya gaara mul'ataati kutaa Harargeeti jechaadha. Bakki dhaloota kiyyaa Harargeedha jechuu barbaadeeti. Waan warra keetii fi gaafa ijoolleedhaa maal fa'aa gochaa akka turte eessatti akka guddattee sansanirraa yoo nu himte? Egaa akkuma daa'imman yeroo dhalatan sadarkaadhaan hojii adda addaa irra bobba'anitti xiqqeenyarraa kaasee baadiyyattiin dhaladhee baadiyyattiin guddadhee horii tiisuu, re'ee tiisuu, sanboodhaan immoo hojii qonnaa dardarummaa booda immoo egaan dargaggummaa kana seene booda sirba aadaarraa qooda fudhachuu, dhiichisuu, urruubsuu, ragaduu, garbuu haamuu, qarxaa qotuu, asheeta nyaachuu kanuma keessaan as dabree jechuu barbaadeeti. Jiruu dardarummaati tuni jiruu baadiyyaatti jiruun argamne jireenya san keessaan as dabree jechaadha. Gaarii mee san keessa takka re'ee tiisuu, loon eeguu fi qonnarraa gara sirbaa kanatti akkamiin tarkaanfatte? Gara sirbaa kanatti baadiyyaa yeroon turetti sirba aadaatiin sirbuu ture. Akkuma ijoolleen gandaa yookaan dardarrii fi dubrii sirba shaakalanitti anis hawwisoo maali sirba aadaa kanaan sirbaa ture. Sana booda immoo walleelee adda addaa reediyoo dhageeffachuudhaan yeroo sanitti sirboonni raadiyoona keessaa naannoo kan jette raadiyoon dhageeffamu naannoo raadiyoona Hararii. Raadiyoon Harar kana keessaa Alii Birraa walleen baratanii Abdii Buh tokko Alii Shabboo sirboota kanaan raadiyoon keessaa dhageeffachuu danda'u. Kana jechuun yeroon gaara mul'ataati garbuu haramuu ture jechaadha. Yaadadhaan mallee Alii Birraa kanaatti taphata raadiyoon Harar kana keessaa galgala isaa 12tti seenaa. Joornaalistoonni yookaan warri yeroo san mana reediyoo Harar san keessa hojjechaa turan Abdii Muhammad, Abdii Koppee, Abubakar Muusaa, Shawal Mangistuu, Hussein Adam warreen kanaa ture jechaadha. Isaan hundinuu ammoo waan dhuman natti fakkaata Rabbi rahmataa godhuu fi hin jiran jechuudha lubbuudhaanii. Hussein jiraatu hin beeku. Bara sani banee raadiyoonni Harar kun bara san mi'aawaa ture galgala yeroodhaan ooyiruu keessaa ka'ee achitti gala. Reediyoon tokko xiqqaa tokko jira kan obboleessa kiyyaa tokko san dhageeffadha. Walli Alii Birraa kana keessa deema Alii Birraa. Ansi jaallee yaa lubbuutoo cinkadee baraan kophaatoo ifira fabultaa hirribaa mi'aawaa. Ani hirriba dabee na himi meedawaa sirba kana ture yeroo san. Sirba kanaan dhageeffadhaa. Hamileen sirbaa natti cimna keessatti cimaa dhufe daran natti taa'aa dhufe jechaadha.
achiin booda gaa kara magaalaatti siquudhaan Alii Shabboo fa'aa wajjii wal baruudhaan Abdii Muhammad yookaan Abdii Qopheetii wajjii wal baruudhaan achumaanii wallisaa ta'etti mul'adde jechaadha. Hawwiin baadiyyaadha yeroo boqqolloo quufechi bahee hajjusanne muuziqaatti na fide jechaadha. Muuziqaatti na fide itti milkaa'ee sadarkaa amma jiru kanarra jira jechuu barbaadeeti. Bara kam magaalaatti galte? Magaalaan tun immoo tami? Magaalaan tuni 83 yookaan akka warra Habashaatitti 75 Dirreedawaadha. Dirreedawaadha. Abdis chumattiin argadhe. Alii Shabboos chumattiin argadhe. Muuziqaan akka ammaa kana osoo hin ta'in bara san gitaara tokko boksii gitaarii tokko qofaan ture. Akkasittiin warra magaalaa ta'uu danda'a jechuun hin danda'a. Akkam jabaa ture baadiyyaarraa gara magaalaatti galuun Dirreedawaan silaa'uu gaafas magaalaa guddoodha akka biyya teenyatti. Aadaan warra magaalaatii fi wanti warri magaalaa godhuu fi warri baadiyyaadhaa godhu waan adda addaati. Jabaa ture achirraa godaananii magaalaa seenuun sun. Baadiyyaarraa kaatee magaalaa seenuudhaaf magaalaan guddoon akka Dirreedawaa suni yookaan magaalaan akka Harartuuni dhugaadha nama jeetii mana tokkorraa baatee mana tokko deebi'uu hin dandeessu fa'aadha. Rakkoodha suni namni akkuma jabatti magaalaa barataa garuu namarra waan hin dhufeef Dirreedawaan ittiin ulfaanne. Guyyaan dura dhufu immoo taaksiileen magaalaa keessa deemtu suni waan if duubaa fi if dura akkanuma deemtu na fakkaata. Lakkaa isin dhiifama. Gara galteetti isin gara sirraa gamana deebitiidha. Ani immoo akkana fakkaateetti tanmaree wacha kuteetummaa as deebi'an akkanuma waan akkana deemtu nutti fakkaatee turte beektaa. Tii magaalaa baruun ni ulfaata. Haa ta'u sadarkaan amma jiru kana gahee jechuu barbaadeeti. Sakkawuu wayi qaraate Dirreedawaa wallisuudhaaf dhufte moo barnootaaf dhufte? Dirreedawaa wallisuuf hin dhufe. Wallisuuf hin dhufe. Alii Shabbootii wajjin bakki itti wal arganne naannoo baadiyyaa tokkotti aruusa tokko dhufee achitti wal argine sirbini yeroo duraatiif sirbe ittuma utaaleetuma gara jabinaan ija duunfadhe ija jabeessarraa sirbini fokkisuu jedhani beektaa. Akkasitti walli Alii Birraa sana hiyyaadiin kanaan sirbe sagaleeti yeroo san dura dhagee guyyaa san dura dhagee ati walli isaa ta'uu dandeessaa naa koottuu naan jedhe. Bakka aruusatti? Bakka aruusanitti. Durattuu durii maal jedhan? Hambana dhageenyaarra eessaa hirribni qaba tare. Akkasittiin fiigee Alii Shabboo bira dhagee achumaaniin Alii Shabboo biratti hafe. Gitaaruma tokkoo fi dibbee tokko hojjanna yeroo sanii afaan Oromootis yeroo akka ammaa kanatti gaa sadarkaa ammaa kana hin geenye. Barri sun immoo bara golgolaa bara wallisuunis cimaadha. Bara akka feete wallisuun hin danda'amne. Bara aadaa uffattee yoo deemtellee maal abdatee akkana deema je'anii. Bara hedduu faanatee tana si dhuundhumanii yookaan si jala deemanii jechaadha. Bara gamaa gamanaa akka gadamsaa waa ofirraa caqasaadhaa jiraatanii barri sun. Ati akkuma ta'eetuma aadaa kana ittuma dhiibachaatuma turre jechaadha. Isaa warra mootummaa kanas ofirraa eegaati. Kana keessa baanii as geenye jechaadha. Duuba Alii Shabboo bakka aruusatti gartee ammammoo Dirreedawaa wal geettan maal si gorse takkaa'uu akkamitti akka gara wallee kana dhuftu yaada akkamiin jalqabde sagantaa akkamii ture yeroo san? Ani amma sirbituu ta'uudhaaf natti hin ulfaanne. Maaliif wallisaa ta'uudhaaf wanti nama dirqu tokko yeedaloodha yookaan immoo walaloodha. Walaloo daran ammoo wallisaa ta'uudhaaf wanni si rakkisaa yeedaloodha. Kana boodatti immoo biitii riitim waan jedhamu tokkotu jira. Afaan warra faranjiitii waan jedhan hin beeku akkuma kanaan qabadhe malee maaliif akkuma siin jedhan ani warra garbuutii hin baranne jechuuf hin jee. Nutis akkasuma. Riitim jechuun kuni gachi waan kana beektaa isa kana isa yeroo ragadan lafa rukutan kana isa yeroo dhiichisan lafa rukutan kana riitim biitii jechuun kanuma beektaa kanarratti deemuudhaaf muuziqaa irraa otoo alan taane natti hin ulfaanne muuziqaa wallisaa ta'uudhaaf magaalaa eegaan seenes natti hin ulfaanne maaliif durumaanin jabeeffadhee cimsadhee magaalaa seenee jechaadha. Yeedaloo baasuudhaaf immoo nan rakkisu. Yeedaloo baasuudhaaf sagalee adda addaa tana baasuudhaaf waan nan rakkifneef anumaaf laaffattee jechuun danda'a. Anumaaf laaffattee
Daakaatu bara akkuma nama bishaan daakuutiin daakaadhaas gahee jechaadha lakki. Gaarii achi Ali Shabboon fa'aa aruuzaa fi mana keessatti sirbuun alatti kaasettii baasuu turan immoo gaafsanii akkamitti uummataan wal argaa turan? Ali Shabboon egaa wallisaa hangafa. Alii lamaan jechuun Alii Birraatii fi Alii Shabboon isaan warra hangafaati. Walleen itti sababni itti akka walleetti seennus nu kakaase sirbootuma isaaniiti. Baay'eetti immoo ani namni ani jaaladhu sirboota keessaa wallistoota keessaa hangafticha guddaa Alii Birraati jechaadha. Sirboonni isaa hedduu dhiisi warra afaan kana beekuu miti warri afaan kana hin beeknillee muuziqaa isaa kana ni jaalata akkaan argutti. Bara san keessattis hoteelan gurguddaa keessatti muuziqaa isaa dhageessa. Muuziqaa isloo bareedaa laafaa kana wallisaa kan gurra namaa kana nyaanne. Ati isa rabbii wallumaaf uume jechuu dandeessa Alii Birraa kana rabbi wallumaaf akkuma wallisuuf rabbi isa uume isa. Sagalee kana ol kaasee yeroo gad deebisu hoggaa gatteessu akkasitti xayyaaruma akkasii gabbu'eetuma akkasumas suutaa hawwasan fakkaata laa sagaleen isaatti makatte. Amma fakkeenyaaf nindeema biyya feeteen dhaqaa gara feeteen bahaa laga feeteen cehaa deebi'ee arguudhaaf ija kee bareedaa si wajjin dabarsuuf jiruu kiyya hundaa. Bakka gatteessu kanatti akkan agarsiisaa jechaadha. Namni akkasii gatteessuu danda'u hin jiru. Isa dhugaan immoo dhugaa sitti himuudhaaf akka saasanitti gatteessuudhaaf hafuuraan dhaccitanii dadhabadhabeeta. Malee akka namatti tolutti bara san keessatti isuma kana fakkii godhadheeti an kan inni muuziqatti seene. Rabbi umrii haa dheeressu gaammallee ittuma jira. Sadarkaa kana gahee jechuuf hin jedhe. Duuba Ali Shabboo bakka aruuzatti agartee hin yaadinii onnoomtee irraa fuutee sirbuu naaf himtee jirta. Duuba gaafa dirree dhawaa dhufte booda Ali Shabboo fi warra kaan wajji wal agarte. Wallee kamiin eegalte gaafa dura isteejii baatee akka weellisaa tokkotti eegalte? Akka weellisaa tokkotti walleen ani dura eegaleen siin fudhachuu kajeeledha. Garuu anis muuziqaadhaaf haaraa waan hin ta'eef muuziqaanis anaaf haaraa waan ta'eef nulachuu waliif keessumaa walitti taaneeti yeroo tokko natti toluu didee kaaseta duraa irratti jechaadha. Kan namni ittiin na beeku immoo gararaas yaamaa kaallee lookoo naannoo maammaari kootuu gaamaa koo. Sirba akkanaatiiniin eegale kan duraa kan itti Oromoon itti waan dhageeffattoonni keenya ittiin na baran sirba kanaa jechaadha. Kadir Sa'iid eenyu guusin jedhan gararaas itti beekamu. Achiin booda wallee hedduutu dhufee. Shaggooyyeen walleen baraneen wallee akka shimbira ayyaantuu wallee akka oduu dharaa dhugoomsitee wallee akka aabaa'oo wallee akka geerarsaa sirboota baay'ee dhagaa haga ammaatti kaasetta 11 irraan jira. Akkuma galaanaatti daakaa as ga'e jechuun ni danda'a otoo itti rakkatin. Gararaas kana eenyu si barreessa? Gararaas kana anumaatu barreeffate guyyaa gararaas kun magaalaarra oolu abdii qopheetii wajji wal barre dirree dhawaatti jechaadha. Kaasenni kun guyyaa san magaalaarratti bahuusaati. Kadir Sa'iid hinaan jee namaatu qubanatti laateen agarsiise kun kanarra wallee baase sun gurbaa kana jedhanii. Kadir Sa'iid hinaan jee anaan jeen wallee siitaatu anaatu qaba. Sagaleen keenatti tolee jira jee deemalra waliin ollaanaan jee akkasitti isaa wajjin oolle guyyaa san shimbira ayyaantuu natti kenne walleen abdiin dura natti kenne shimbira ayyaantuudha dura abdii qophee rabbi rahmataa godhuufi walleen isaa wallee abdii qopheen natti kenne tan duraarra shimbira ayyaantuudha achiin booda isumaa wajjin karaa dheeraa deemaa dhufe. Mee shimbira ayyaantuu kana wayiin dhagahee natti tola.
gargar ba'uu nama jaaja hamaa jaalaloo lameeni fonkoo moggaa muree hambisee fagootti abudoo dhabummaan fonkoo na qunnamsiisii galatanaa ta'ee siif dhihoodhaati fagooni fageenyeen umure addaanii oduu isiillee ndagayu gurraan humaa wallaalee yaadan jaamee dhama'e umnaan yaa shimbira toodhaamsa koona geessi jaalalleetoo na qunnamsiisi waliin nu dhiheessi amna fagoo jettee karaa deebi'in bikkaan gahi malee onnee qalbiin toosii wajjin deemanii ergesiin dabaale dafiinaan dhaqqabii akkaan qabsadhuutti beenumee yaanni natti duulee asiin deemii qaceele tulluu gamaa saniin garagale rakkama koo kana laale ifnaa qabii dhibaminaa tole yaa shimbira toodhaamsa koona geessi jaalalleetoo na qunnamsiisi waliin nu dhiheessi mukaa kallii midhaan mi'aawaa qaban daawwachaa soorachaa sulula gadi buutaa raddaa fi raarota walakkaan dabarta lakkeen kattaa murteetti fuuldura qajeeltee deemta dhiiftee ooyirotaa yoo rabbiin taatee jiruun walnumaa agarra ijaani ammasuu salaamnaa ji'iini nama mukaa citaa hundaan yaa shimbira toodha hundaanaa dubbisiiti hawwiitoo geessii fi wal nu qunnamsiisi. Egaa dheeraadha. Duuba abdii qopheen namaafin barreesse waan kanaa duuba jira jedhee waan si hime qaba. Yaanni isaa akka nama hubadhutti qabsoo keessa jira, dhaamsa gurguddaa keessa jira, dubbii jaalalaas fakkaatti. Waan inni si hime jira moo hoo kadeersa walleen tun siif taati jedhee masitti? Siif taati sagaleen anni sagaleen teenaa taate. Walleelee siif ta'u anaatu siif laata akkana fakkaatutti hegeree fuulduraa keetii keessatti jireenya akka kan fuulduraa kan wallee keessa jirtu keessatti wallee siif taatu hamma lubbuun jirrutti anaa qabaadha jechuun sagaleen tuni akkaataa warri baadiyyaa itti waayaamuu fi akka itti warri magaalaa itti waayaamu adda. Warri baadiyyaa kun yeroo waayaaman yeroo wayitti lallaban yeroo gaara manni isaaniis baadiyyaa akka beektu akka magaalaa irratti walitti dhihoo miti tokko gaara gamaa tokko gaara gamaati gooroo gamaa dhaabbatee gooroo gamaati waliin waanyi tokkotu jira. Gabaaboo wamaalee madeelaaloo hoyaaleela gudi lo'oda baadiyyaa jechaadha. Sigilee caccabsuu irratti amma amma waan baadiyyaa ta'u kanaaf sagaleen teenaaf taatee wallee siif taatu anaatu qabaadhatti shimbira ayyaantuurraa wal eegallee anaa fi abdi otoo addan bahini rabbi raamtaa godhuu fi maayyii irratti amma innis bakka isatti dhiite bulee jechaadha. Anko baafe. Gaarii duuba shimbira ayyaantus argatte gara raasiis gadi bahee achi duuba maaltu ta'e? Achi booda akkuma siin jee akkuma galaanaatti anaaf abdii wal gadi hin dhiifanne abdiis anumaa wajjin anis abdumaa wajjin akkuma makiina dhangaggoo biyyaara direedhaan beektaati. Akka hin deemne. Beektu gaara dhangaggoo kan jedhan tokko jira dhangaggoo konkolaataan kun akkana siin jaalan. Anaaf dis akkasumatti haa shimbira ayyaantuu kanaa waliin asiin uffata daaree farshoo haanfatanii obboleessa koo yaa garaa gudee maal maalii kana keessatti geerarsa kana keessa 91 geenye. Hamma 91tti hojii dhuunfaarra turre gaama. Mee farshoo haanfatanii machaa'uu kana
maaliif sirbite? waan tokkotu jira seenaa wallisaa keessatti wanti jiru asoosama waan jenniitu jira asoosama tokko waan sirra ga'e wallista kan lammadaa hiriyaa keetirra waan ga'e waan ijaan argitu irraa wallista san ta'uu baannaan immoo hawaasa kana keessa yookaan jireenyuma addunyaa kanarra wanti akkanaa jiramoo hin jirudha yeroo kitaaba barreessanis yeroo fiilmiin hojjetamus akkasii beeki libba walladii isaa warri habashaa jiru kana amma shimbiraayyaan tuwee fudhatte fakkeenyaaf yaadaan siin bobbaati dhageeffachaa akkana yoo ilaaltu manneen babbareedaan baadiyyaa keessa bakka meeqa jira gaarri dhedheeraan bakka meeqa jira si gala tulluu karaa dheeraa firii mukaata shimbirroon nyaachaadhaa kanarraa kaatee sanirra qubachaa guyyaa kana fiigaa ooltu kana si argisiisaa jechaadha laggeen yeroo dubbatu laggeen kun akkana si duraa mul'ata farshooni amma namni sababa farshootti jireenyi isaa jeeqamu meeqa hedduudha jechaadha nama tokko wajjii wal lolte akka waan achi dhaqee lubbuu biraa bitatee dhufutti na barbaaddatte galgalaan sii dhufaa na eegi siin jaa xiqqi cadheen sii dhufaa na eegi siin jaa kun immoo maallaquma taphachuu malee akka waan tokko namaaf bu'aa namaaf hin qabaanne maallaquma fixuu yoo ta'e malee isa bira dabree maatiin isaa jeeqamteeti ollaan jeeqamaa jechuudha halkan wayita namni rafee dhufa waan silaa hin barbaachifnetti ka'ee mana keessaa jeequmsa kaasa ollaan immoo ijoollee fi niitiin iyyinaan bahuun isaanii rafiitirraa kaanii aboo dhaqqabaa warra kana jechuun isaanii nafu kanaani qaanfachuu fi jajuu duudatti galchiti awaayoon isaan ooltu mana isaa keessatti niitii yookaan ilmaan ul'eenga fudhata ollaanis dirmachuu yoom hirrii barkataan achirratti. Mee warra nu dhageeffachaa jiraniif tarii warra farshoo aanfatu waan dhagaara ta'a. Dhaamsa kana yoo irra deebitee nu dabarsuu dandeette sagaleedha. Asirratti akka dhiifamaatti wanti jechuu barbaadu maali? Farsoon kun akkuma jimaan hara kanatti jimaan kun hojiidhaaf qaama nama usaganii itti fayyadamanitti naannoo biraatittis akkuma hojiidhaaf akkuma isatti fayyadamanitti. Akka seeraatti immoo alkool jechuun irra ture beeki. Alkool. Farshoo aanfatanii machaa'uun keesha fi duwwisuudha malee dhiirummaa namaa ni da'oo. Farshoo aanfatanii machaa'uun keesha fi duwwisuudha malee dhiirummaa namaa ni da'oo. Jalqaba yoo seenoo irra guddaan namaa kan dabaltuuf seehaa machaa'uun dhiirummaa takka yookaan kophaa hiriyaasaa wajjin farshoo xuuxu seenaa bocolachuuf badii waan kanaa jedhe beektaa. Gaariidha. Kana keessa. Inumaa duubatti nu deebifte mee yeroon keenyas gabaabbachaa jira. Gaafan an ijoolleedha waan qabsoo Oromoo fi waan Oromummaa tanaa fi keessan immoo dhaaba Oromoo hangafa waan adda bilisummaa gaafa dura baran sirbaa ABO jedhu tokko jira. Sirba sana gartee ati qawwee fannifattee waraanni immoo naannoo san jira. Mee sirba san irraa eenyuutu si barreessee fi eessatti immoo akka waraabame yoo ni dandeessa? Ibre bilisumma
سكوبا ولهما ديتين ندقا sirbi kunii namni naa barreesse Abdii Mahammadi. Abdii qopheedha jechaadha rabbi raamtaa godhuuf. Dadaratti naa barreeffame dadar jirra yeroo san. Walaloon Abdii iyyatalammoo anaatti dalagate. Bakki itti waraabame immoo baddannoodha. Gabrummaa fi miidhaa jaarraa tokkoof ture hiddaan foon qolchite darbuuf gaamaa qeleef qabsoon si biqilee dhiiga goototaatiin lalisee si tole duskan Oromoota foon qolchaa gabrummaa kolkataa Oromiyaa Tumurade mama ibsa khara wala bumaduga mulisa bilisumaka kalacha Oromota sikofa wala bumati yatina daga aba o azala falmata babo ya faji falmata babo fabo ibsa khara wala bumaduga mulisa bilisumaka kalacha Oromota sikofa wala bumati yatina daga hoggana Oromo miju kabsaota bifle bilisumma dure murti guuta daba kho wala ba kankam ne diddiba kara kanke kofa kan qabne daddaba fajji ke jalatti hiriirran hundi wala bummaa keenyaaf si qofaan nu abdii ibsaa karaa wala bummaa dhugaa mul'isaa bilisummaa kalacha Oromoota si qofaa wala bummaati Tinna dhaqaa jechuudha. Magale irena yanu kachale inabashita kodawansi male iriya jolu shagyola kiya bisintalash yakadimat bururuke huma hideti yanda yashim dugumati onera rasasa tukakasa dira tutukakasa tutukena kaseka agarako naraseka